Harargee fi Arsii biyya wal lolaa jirtu argiteerta? Ani miidiyaa marratti arge malee nagarre yoo ni fudhate malee. Kun ajandaadha waan ta'eef kanneen hin bakka hin buutu Arsiin. Harargeen illee kanneen bakka hin buutu. Sirraan oolu anillee amma goddanyaa kan ka'e akka hin taane maaltu na dhorka? Kana oofan amma isaa. Yaa goddanyaa jechuun already ana feeti yoo akka birmaa sun. Yoo namni si fuudhee lafaa ka'ee yoo si fuudhee hin danda'an? Hin dandeessu. Maa? Anis Arsiineerumu. Harargumatti yaa'e already namni saaka saayibaatti. Kana ooftaa dhaginoo. Olbuti. Olbuti wanni olbuta wayii hin jiru dubbiin dhumatti. Macarrashaa deetta. Macarrashaa dubbiiti. Ana amma si fuudhuu hin danda'u? Hin dandeessu. Maaliif ka jettu yoo ta'e namni tokko amma anaaf ati duraanis nuti anaaf ati jaalala walitti hin qabnu already akka bulee. Stop. Waan isin joo dhagaye. Walaa qaben. Walaa qaben. Dhimma biraa wali qabnaa wal fuudhuu dinnamoo dhimma amma Harargee fi Arsii wal lolteef wal dinna naafat. Kanuma bichaa naa deebisa. Assalaamu alaikum. Laal jechuun. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dhimma amma Harargee fi Arsii wal lolteef anaafati wal dinnamoo dhimma dhuunfaa keetii qabda kaana didduu fi sanni muka fana adda baasa. An dhimma dhuunfaa kiyyaa jechuun. Duniyaa tanarratti abbaan fedhe yoo dhufe asiin hin qayyadu ni beektaa? Kana gooftaa tamma xaabiyaa maa ol keessa nu harkaa zabaraa dhaqxa qoy. Xaabiyaa waan inni wanta godheef hin qabu bareedaa khiyyana dhagaye. Innaa ani jechuun ani lubbiyyeen namni wanta amma waan si gaafadhe san deebii daarektii maan an deebistu an deebii daarektii si deebise akka dhuunfaa mataa kiyyaatitti jiruu dhiisi ani du'aanus hin ganuun. Kana maarree maaliif akka gandaatitti maana dhiiftaree ati gandaa bakka hin bu'in. Akka gandaatitti atis fireendii jechuun already naaf ati wal jaalannee bultii hojii jaarraa takkaa waliin hin jenna. Sigalee nama jaalattu ni qabda. Isinis Arsiidhaatis Arsii. Amma zoortee karas hin deebiin fireendii gandaa anamma yoo fireendii si ta'uu hin danda'u ana Arsiidha. Gandaa keetii qabda obboleessa dhaabi. Hin jiru wanti kasii Lubbiyyee walli qabachuun amma ka walitti ka'uun amma. Inna isin Arsii damu. Harargeen fuudha. Eeshi fiik. Fuudhi gaata feeti ani wayii si dhorke. Maaliif ati isin Arsii fuudhuu qabda ati Harargee fuudhuu qabda sittu naa murteessaa kan ijoollee xirqimirqii jaanjaawaaf dhama'aaf jecha anaafata akkamii wal lollaati munni guddaan. Naa waliin lolle dhagee wallahi anuu namni keessaa natti barreessee jira. Lubbiyyeen hin ta'u Harargeedha. Sigalee ajandaa wanti deemu jirus Harargeen Arsiin Arsii si yaafuutu. Amma nu dhiisaati maaliif anaafati amma maaltu irraan dhorkaadhaar? Kana ooftaa dhaginoo. Jechuun addan naafeti wanti adda nu daangeessaa hin jiru. Innaa akkaan dhageetta ajandaa deemu jirutti atis already nama ishnaas tuqee. Ajandaa deemu jirutti maal goota ati ajandaarraa ati anas akkana oo asna laalime asna laal. Ajandaan amma oofamu kuni wanta kana dhagahi. Arsii bakka hin bu'u. Harargee bakka hin bu'u hoolayyii Arsiitiif hoolayyiin Harargee laqaaqaamtonni yoo wal lolte anaaf lubbiyyee waliin bu'uu hin qabnu warroonni kuuwwan maatiin keenya waliin bu'uu hin qabu siigalee qoshashaan miidiyaa irraa qoshashaan isii miidiyaa marra dhumata warri lafarraa nagahaa wajji jira warri soddootallee nagahaan jira warri soddoota keetiillee kiyyaallee nagahaan jiranii kana. Amma fakkeenyaaf amma anaaf fedhi. Fakkeenyaaf rabbi nutti hin godhin yoo bultii jaarre salaamu alaikum kun nagar sitti asuu jira. Dhagaye. Yoo jaarre yoo wal funee haadha manaatiif abbaa manaa waliif taane warri xiyya warra Arsiitiif hin kannan akkamiya anaaf itti wal jaalan. Warri nagaa qaba lubbiyeeti jedha gahiika warraaf warri nagaa qaba. Dhagaye. Walaa qaben. Hayyee. Warraaf warri nagaa qaba ammoo warra Harargee kiyya Arsii warraaf warri nagaa qaba siigalee. Warri dadhabame warra jaanjaa miidiyaa irraati warra dhamaayyuu siigalee dhamaatu ajandaa baay'ifachuu fi waa wayii godhachuu Arsiif Jimmaa wali Arsii fi Harargee walitti diruu deema malee Arsiin of danda'e Harargee wal keessa akkana siigalee kana waan ta'eef warri keenya ajandaa kana irraayyuu hin beeku waan nu miidiyaa irra oofnu kana warri keenya maatiin irraayyuu hin beeku warri biyyaa warri lafa jiru irraayyuu hin beeku. Jaalalaa wajji jiraataa jaalalaa wajji galee bahaa jira. Galee
warri harargee immoo naman tuqu warra jaalalaati. Eessaa wal bira geenname warri arsiillee warra fiqiri. Fati jechuun akkasii dhugaadha. Walaa qabannu warra miidiyaa irraa tirkumirkii kanneen bakka hin kenninaa hin dhagahin waan akkasii yoo kana inumaa sammuu keessan fudhatin ati timirtiin ati fudhachuu qabdu yoo ani dogongore ani arsii bakka hin bu'u lubbiyeetti jedhagaye yoo ati dogongorte ati of bakka buuta malee harargee bakka hin buutu sii galee hangaafa dogongore arsii ol ka'ee arrabse ilmi arsii anaaf jecha arrafamuu hin qabu anatu arrafamuu qaba waan ta'eef gaafa ati ol kaatee harargee arrabsite harargeen maqaa kan keetiin tuqamuu hin qabu situ arrafamuu qaba yookaan situ tuqamuu qaba malee sababbiinis maqaa kiyyaati malee